waaqayyooti. Maaltu fannoon waaqayyoo jechaadha. ቅዱስ ጳውሎስ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለሚጠፉት ምንድነው አለ? ለሚጠፉት ሞኝነት የጥፋት መንገድ ላይ ላሉ ሰዎች፣ ለተሳሳቱ ሰዎች፣ ለወደቁ ሰዎች፣ ከእግዚአብሔር ለራቁ ሰዎች፣ መጽሐፍ ቅዱስን ላልተረዱ ሰዎች፣ በእግዚአብሔር አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ላላደረጉ ሰዎች ምንድነው? ሞኝነት። የምን ቃል? የመስቀሉ ቃል ማለት ነው። ለኛ ግን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ስፔሲፊካሊ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው አለ። የማን ኃይል ነው? ለኛ ምን ለምንሆን? ለምንድን የእግዚአብሔርን መንግስት ለምንጠብቅ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ተስፋ ለምናደርግ፣ እውነተኛውን አምላካችን እግዚአብሔርን ለምናመልክ፣ ለእግዚአብሔር ለምንገዛለት ለኛ ለክርስቲያኖቹ ለኛ ለተዋህዶ ልጆች የመስቀሉ ቃል ምናችን ነው? ኃይላችን ነው። ቅዱስ ጳውሎስም ለኛ ለምንድን ምንድነው አለ? ኃይል ነው። ንወረ አመኑፍ ገሩ ፈኖን ጎፍታ ኡምነ ኬኛዳ ኡምነዳ ጀቺ ፈኖ ጀዳ ቁልቁልች ጳውሎስ ጀቺ ፈኖ ወረ ገረ በዲንሰት ያዴመኒፍ ዳንዲ በዲንሰረ ወረ ጀላኒፍ ኢሳን ከናፍ ማሊዳ ይደ ጎሁማዳ ጀደ ኤጋ ጀቺ ፈኖ ማሊዳ ጀኔ ጋፈ ኢላሉ ጀቺ ፈኖ ጀቻ ረኪና ዲጲና ጊድራ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ረገይ rakkinni Kiristoos irra ga'e kan dubbatu fannoodha. Ga'e ka fannoo boru bal'inaan ilaalla isiniin jedheera. Gidiraan isarra ga'e gidiraan sun rakkinni sun beela'uun sun dheebochuun sun kan Kiristoos arge yeroo 666 kan inni reebame sun inni kun maalidhaan isiniin jedhe inni kun jecha fannooti jecha. Jecha waa'ee isa kanaa dubbatu. Sagalee waa'ee rakkina Kiristoos irra ga'e gidiraa isarra ga'e lallabni Kiristoos irra gidiraa ga'e ibsu inni kun maqaasa jecha maalidhaani jecha fannooti jecha. Kiristoos reebamuusa kan dhugaa ba'u, Kiristoos reebamuusa kan hin fudhatu. Gaafa reebame jennu eenyuuf reebame? Anaaf isiniif reebamuu isaa. Anaaf isiniif jedhee dheebodhe jechuu isaa. Anaaf isiniif jedhee gidiraa arguu fannoo baachuun isaa. Anaaf isiniif jedhee du'uun isaa reebamuun isaa inni kun maalidha? Gaafa isa kana kaasu isaan kun maalidha jechaadha? Jecha fannooti jecha. Fannoon tokko jennee gaafa kaasnu gidiraa waan ta'eef rakkina waanta ta'eef egaa jechi fannoo kun jedhe qulqulluun Phaawulos. Jechi fannoo kun warra badaniif maalidha jedhe? Gowwummaadha. Warri badiisarra jiran kun warri badan kunoo eenyudha maatii Waaqayyo? Warra badiisarra karaa badiisarra warra jiraniif daandii badiisarra warra jiraniif kan jedhame kun isaan kunoo eenyudha? Warri badan kun eenyudha yoo jenne warri badan kun warra hin amannedha. Warra maal hin taanedha? Dadhabdaan fakkaata maatii Waaqayyo. Hordofaa jirtu hundumti keessan sirriitti dhaggeeffachaa jirtu. Yaadni keessan yaada Waaqayyo wajjin jira. Sagalee Waaqayyo wajjiniin jira hundumti keessan. Egaa gaafa sagalee Waaqayyo lallabamu yeroo tokko tokko argitanitti yoo ta'e yaadni keessan gara wayiitti osoo hin beekin deemtu mudateen beeku yookiin waa'ee hojii yookiin waa'ee jireenya addunyaa yookiin waa'ee maatii yookiin waan ta'e yaada wayii yaadni namaa ni hatama. Inni kun egaa akka hatamu kan taasisu eenyu akka ta'e beekamaadha. Maqaasaas waamuu yoo baanne jecha Waaqayyo wajjiniin ta'uu qabna garuu yaadni keenya jechaadha. Amma dhumaatti obsinee sagalee Waaqayyo kan dubbatu isa waan ta'eef kan nama barsiisu isa waan ta'eef jecha Waaqayyo miti sagalee Waaqayyo isa dhaggeeffachuu isa wajjin haasa'uuti miti. Namuma aangoo addunyaa kanaa qabuyyuu osoo isinitti haasa'a ta'e osoo inni isinitti haasa'u hojii biraa namni hojjetu jira. Yaadaan kan deemu jira. Hunduu sodaadhaan gufamuudhaan hundumtuu namuma aangoo addunyaa qabu kana fuuldurayyuu gaafa dhaabbatu jechaadha. Egaa jechi Waaqayyo isa kanarra caalati Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Anis isinitti hin baay'isu. Egaa asirratti warri gara badiisatti adeeman daandii badiisarra kan jedhaman eenyudha isaanii? Warri daandii badiisarra jiran
daandii badiisa gaafa jennu baduutti adeemaa jiru jechaadha. Du'a bara baraatti adeemaa jiru jechaadha. Gara abidda gaannamitti gara si'oolitti warra adeemaa jirani jechaadha. Isaan kanaaf waa'een fannoo waaqayyoo jechi fannoo waaqayyoo isaan kanaaf maalidha? Goyyummaadha, gowwummaadha jedha. Isaan kun eenyudha isaan yoo jenne egaa isaan kun warra hin amannedha. Warra maal hin taanedha? Warra maal hin taane? Warra hin amanne. Warra maal hin amanne? Warra waaqayyoon hin amanne. Warra tokkummaaf sadummaa Sillaasee hin amanne. Sillaaseen tokkos sadis waan ta'eef warra maal hin amannedha yoo jenne warra waa'ee waaqummaa isaa addunyaatti hin amanne. Uumaa ta'uu isaa hundumaa kan danda'u, hundumtuu harka isaarra kan ta'e, hundumaan kan argamsiise ta'uu isaa warreen maal hin taane? Warreen hin amanne jechaadha. Jiraachuu waaqayyoo warreen hin amanne gara badiinsatti adeematii jiru. Isaan kanatti waa'ee fannoo qulqulluu fannoo haasa'uun gowwummaa isaanitti fakkaata. Ifadha miti? Kanaaf qulqullichi Phaawulos isaan kanaaf maalidha? Gowwummaadha. Warra gara badiinsatti adeeman, warra qulqulloota fudhan, warra fannoo qulqulluu hin kabajne, warra qulqulleettii Dubroo Maariyaam hin fudhanne, hin kabajne, hin jaallanne, isaan kanaaf gowwummaadha jechuudhaan qulqullichi Phaawulos ni dubbata jechaadha. Egaa asirrattis gowwummaa kan inni jedheefoo maaliif? Amma warra karaa badiisarra deemaniif waa'ee fannoo Kiristoos haasa'uun gowwummaadha jenneerra. Maaliif gowwummaadha jedhan? Gowwummaan kunoo maal agarsiisa yoo jenne egaa gaafa goonka nama ta'uu Kiristoos nama ta'e gaafa jenneetti qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa mooraa loonii keessatti dhalate jennee gaafa itti dhugaa baanu. Cuuphame gaafa jenneetti dhugaa baanu. Gaafa Kiristoos gooftaan keenya harka Yihudootatti qabamee reebame gaafa jennee dhugaa baanu kitaabni qulqulluu gaafa nutti himu. Fannoo irratti fannifame jennee gaafa dhugaa baanu gaafa kitaaba qulqulluu irraa dubbisu. Du'eera, du'a injifatee ka'eera, awwaalameera, du'aa ka'eera jennee gaafa dubbannu gaafa dubbatamu isa kana akka gowwummaatti warra fudhatanidha jechuudha. Kan qoosan hin jirani. Durduriifa jedhu miti amma musrum gaafa jechi waaqayyoo lallabamu gaafa kabajni qulqullootaa ol ka'ee mul'atu gaafa waa'ee sooma gaafa waa'ee sagadaa raajiin qulqulloonni hojjetan gaafa himamu gaafa dubbatamu absurri qulqullootaa gaafa dubbifamu durii namoonni jedhan jiru hara keenyatti waaqayyo abbaan keenya dhabbee isaaniif yaadu. Isaan akka gowwummaatti ilaalu kan amma gaafa nuti haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam nu araarsiti jennee gaafa nuti amannu gaafa dhugaa baanu isa kana akka gowwummaatti kan ilaalan akka duriitti kan fudhatanii jiru. Kiristoos du'eera, Kiristoos du'aa ka'eera, Kiristoos fannifameera gaafa nuti jennu isa kanas akkasumatti durii fakkeessanii namoonni haasa'an hin jiru. Waaqayyo abbaan keenya laphee isaaniif haa kennu. Hunduma keenya mana isaa keessaa gadhumaatti nu haa jiraachisu. Egaa gowwummaa kan jedhe isa kana jechaadha. Ifadha miti? Namoota kanaaf waa'ee Kiristoos haasa'uu, waa'ee fannoo Kiristoosin dubbachuun, waa'ee fannoo Kiristoosin barsiisuun, fannoo Kiristoosin jaalladhu gaafa nuti jennu isa kana akka gowwummaatti namoonni fudhatanii jiru jechaadha. Kanaaf egaa qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Filiphisiisitti erge boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti akkas jedhee kan dubbate. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara Filiphisiis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti maal jedhee dubbate qulqullichi Phaawulos? Baay'een isaanii fannoo Kiristoosiif diinota ta'anii deddeebi'uu. Wadhaa obboloota koo. Baay'een isaanii fannoo eenyutiif? Fannoo Kiristoosiif maal ta'anii deddeebi'u? Diinota ta'anii too deddeebi'uu jedha. Fannoo Kiristoosiif diina ta'uu jala waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya nu haa oolchu. Namni fannoo Kiristoosiif diina ta'u Kiristoosiifis diinadha. Namni fannoo Kiristoosiif diina ta'u qulqulleettii Dubroo Maariyaamidhaafis diinadha. Namni fannoo Kiristoosiif diina ta'u fannoo jalatti kan argame abbaa wangeelaa qulqullicha Yohaannisiifis diinadha maatii waaqayyo. Qulqulloota fannoo jalatti argaman qulqulleettiin Dubroo Maariyaam argamte. Fannoo irrattis kan ture Kiristoosiif diinadha jechaadha. Qulqullichi Phaawulos egaa gaafa dubbatu maal jedhe? Baay'een isaanii fannoo Kiristoosiif maal ta'anii deddeebi'u? Jabaadhaa xumuraan jira. Maal ta'anii deddeebi'u? Diinota ta'anii deddeebi'u. Kan sin ajaa'ibu qulqullichi Phaawulos yeroo baay'ee ani waa'ee isaanii isinitti haasa'aatiin ture. Yeroo baay'ee ani waa'ee isaanii isinitti dubbachaatiin ture. Egaa dursee waa'ee namoota fannoo Kiristoos diinota ta'anii kana qulqullichi Phaawulos
saboota Filiphisiiyus keessa jiraataniif waa'ee isaanii barsiisaa tureera. Isaanitti himaati tureera waa'ee warra diina fannoo ta'anii jecha. Bara keenya keessattis diina fannoo kan ta'anii jiru. Qulqulluun Phaawulos egaa maal jedhe? Waa'ee isaanii yeroo baay'ee irra deddeebi'ee tanan isinitti himaati ture. Ammas irra deebi'ee tanan isinitti hima. Isinitti dubbadhaa. Mana guutamaati Waaqayyo. Duwwaan taasisina. Ammas maalan jedha jedhe qulqullichi Phaawulos. Ammas deebisee tanan isayyuu osoo hin boo'uu jedha sokoppii gootanii ilaalle. Osoo hin boo'uun isinitti hima. Osoo hin boo'uun dhugaa isinitti himaa. Waa'ee warra eenyu? Waa'ee warra fannoo jaallatanii miti asirratti. Waa'ee warra fannoo jibbanii, waa'ee warra fannoodhaaf diinota ta'an. Qulqullichi Phaawulos boo'atiin isinitti hima jedhe. Maaliif kan qulqullichi Phaawulos boo'aatiitti himu? Lubbuu badaa jirantu jira waan ta'eef lubbuu sanaaf boo'a. Lubbuu gara badiinsaatti adeeman, daandii badiinsarra namoota jiran sana jireenya isaaniitiif, lubbuu isaaniitiif waan nama gaddisiisu, waan nama boochisu qulqullichi Phaawulos ammas waa'ee isaanii boo'atii maal harcaasatii jedhee kiristaanota Filiphisiiyus keessa jiraatan. Waaqni isaanii garaa isaaniiti jedhe. Waaqni isaanii maal isaaniiti? Garaa isaaniiti. Garaan isaanii waaqa isaaniiti. Garaa isaanii kan waaqessan jechaadha. Waaqayyoon kan dagatan, Waaqayyoon kan irraanfatan jechaadha. Jireenya foon isaaniitiif jecha Waaqayyootiin kan gurguran, Waaqayyoon kan ganan jechaadha. Fannoo Kiristoosiin kan jibban, kan ganan. Bara keenya keessattis yoo ilaalle namoonni hedduun ni jiru. Jireenya foon isaaniitiif jedhanii, maallaqaaf jedhanii, amantaa isaanii kan jijjiiran hin jiranii. Fannoo qulqulluu Kiristoos foon isaa irratti kukkute dhiiga isaatti lolaas. Humna keenya, humna Kiristoos kan nuuf ta'e, morma isaaniirraa kan kutanii ba'an jedhanii. Mana kiristaanaa qulqulleettii yeroo hunduma fooniif dhiiga Kiristoos namaaf kennitu. Gubbaa ishee irratti fannoon Kiristoos kan irra taa'e. Ishee kana gatanii kan ba'an sababa garaa garaatiin jirmoon jira. Jiru dargaggoonni hedduun deeman. Dargaggoonni hedduun arras deematii kan jiran ni jiru. Sababa garaa garaatiin maallaqaaf jedhee kan deemu hin jira. Dhiiraaf jedhee, dubartiif jedhee karaa garaa garaati. Waaqayyo abbaan keenya dogoggoruu jalaa hunduma keenya nu oolchu. Akka dhumaatti mana isaa keessa nu ajaa'ichisu. Egaa qulqullichi Phaawulos garaan isaanii waaqa isaaniitiin bara keenyattis fannoo Kiristoos kan jibban warra garaa isaanii waaqa isaanii ta'edha. Garaa isaanii warra waaqessan Kiristoosiin kan ganan jechaadha. Kabaja Kiristoosiif osoo hin taane kabaja foon isaaniitiif warreen dhaabbatan jechaadha. Egaa kana warreen gowwoota jedhaman sun warreen jecha Waaqayyoo karaa badiinsarra warreen deemaniif waa'ee fannoo Kiristoos dubbachuun gowwummaadha jedhee qulqullichi Phaawulos kan dubbate isa kanan. Nu warra amannuuf garuu humna keenyadha. Nu warra fayyinuuf humna keenyadha. Nu warra maal taanuuf? Nu warra fayyinuuf humna eenyu ta'e qulqullichi Phaawulos. Nu warra fayyinuuf inni humna keenyadha. Warra fayyinu gaafa jedhu maal jedha qulqulluun Phaawulos? Maal agarsiisa? Warra fayyinuuf kan jedhu kuni maalidha? Nu warra maal taanedha yoo jenne nu warra amanne jechaadha. Warra eenyutti amanne? Warra Waaqayyotti amanne. Tokkummaaf sadummaa Sillaasee, waaqummaa Kiristoos, kaleessa tokkummaaf sadummaan ta'ee fayyisaan addunyaa kana akka argamsiise dhaloota lama akka qabu addunyaan dura Waaqayyo abbaa irraa haadha malee addunyaan erga uumamtee booda qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa abbaa malee kan dhalate ta'uu isaa warra amannu jechaadha. Hin amannamuun amannu ni amanna. Jiraachi Waaqayyo warra amannuuf Waaqayyo jira waanta ta'eef waan inni jiruuf lafti kunis samiin kunis kan isaan dhaabbatan waan inni jiruuf biiftuun yeroo ishee eegdee addeessis yeroo isaa eegee kan ba'u kan darbu ganni kan dhufu kan darbu. Waqtiileen kun yeroo isaanii eeganii kan isaan deddeebi'an, kan isaan qajeelchu, kan isaan ajaje eenyu waan jiruuf. Waaqayyo waan jiruuf jechaadha. Amma nu bira warri Itoophiyaa jiru aduun dhiyeetu jira. Sa'aatii 2:45 ta'eetu jira. Egaa akka halkan kun dhiyu boqonnaadhaaf kan ajaje eenyu Waaqayyo jechaadha. Osoo inni jiru hin jiru ta'e. Inni kun hundumti isaa kan arginu hin jiraatu. Aniifis hin jiraatu. Waaqayyo malee jiraachuun hin danda'amu wanta ta'eef.
ifadha miti. Kanaaf nu warra fayyinuuf gaafa jedhu nu warra amannuuf jechaadha. Waaqummaa Kiristoositti jiraachuu Waaqayyooti. Araarsummaa qulqullootatti, kabaja qulqullootatti, kabaja fannoo Waaqayyoo qulqulluu foonsaa dhiiga isaa kan irratti kukkute warra amannuuf nuuf maalidha qulqullichi Phaawulos nuuf fayyinadha. Fayyina kan jedhame warra fayyinu kan jedhamne warra amanne jechaadha. Egaa caqasa tokkoon isinitti hima. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara Roomeetti erge boqonnaa 1:16 dubbisuu dandeessu. Roomee 1:16 irratti gaafa dubbistan warra amanan hundumaaf humni Waaqayyoo fayyinaafi jedha. Warra amanan hundumaaf humni eenyu? Humni Waaqayyoo maalidha? Fayyinaaf. Warra maal ta'aniif? Warra amananiif jechaadha. Humni eenyu fayyina? Humni Waaqayyoo, humni Kiristoos fayyina. Kanaaf isin warra Kiristoositti amanu, warra fayyisaa addunyaatiif bitamnu waaqessinu, keessumattuu warra maqaa isaatiin walitti qabamne, waldaa ijoollee fayyisaa addunyaa jedhamnee maqaa isaatiin yaadannoo taasisnee kan beela'e nyaachisu, kan dheebote obaasu, walitti qabamnee maqaa isaatiin warra isa galateeffan amanuun keenya maal keenyadhaaf? Fayyina keenya. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Roomeetti erge 1:16 irratti warra amanan hundumaaf humni Waaqayyoo fayyinaaf jechuudhaan kan inni dhugaa ba'e jecha. Gamaal jedhe taanses ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው humna Waaqayyooti jedhe. Humna eenyuti? Humna Waaqayyooti. Humna Waaqayyoo jechuun maalidha yoo jenne maal agarsiisa yoo jenne humni Waaqayyoo fannoo irratti mul'achuu isaa. Humni eenyu fannoo irratti mul'achuu isaa? Humni Waaqayyoo fannoo irratti maal ta'eera? Mul'ateera jechaadha. Egaa qulqulluun fannoo yookiin immoo fannoo qulqulluun humni Waaqayyoo kan irratti mul'atedha. Kiristoos gooftaan keenya hojii fayyisummaa isaa kan inni raawwate fannoo gubbaa irrattidha. Hojii maal isaa? Hojii fayyisummaa. Ilmaan namootaa gara kabaja isaaniitti duraatti deebisuun Kiristoos kan mul'ate, kan raawwate, dubbii fayyinaa kan inni raawwate eessa irratti yoo jenne egaa qulqulluu fannoo irratti jechaadha. Qulqulluu fannoon dhiigni Kiristoos, foon Kiristoos irra kan irratti muramu jechaadha. Kan irratti murame fannoon Kiristoos. Dhiigni foon eenyu? Foon Kiristoos kan irratti murame. Dhiigni Kiristoos kan irratti dhangala'e, kan irratti lola'e jechaadha. Kiristoos irraa kan ka'e kan kabajame. Fannoon eenyu? Fannoon Kiristoos kan inni kabajameef egaa keessattuu waa'ee fannoo kana, waa'ee qulqulluu fannoo bara seerotaa sadanitti, bara seeraa yookiin bara abbootii, bara seera ooritii, bara seera wangeelaa sadan kana keessatti bara kakuu irratti fuulduratti waliin ilaalla jechaadha. Egaa gaafa waa'ee fannoo Kiristoos kaasnu kakuu haaraatti fannoo Kiristoos gaafa jennu fannoon Kiristoos sababa Kiristoosiin kan kabajamedha. Sababa eenyutiin kan kabajame? Fannoon kan kabajame qulqulluu fannoon sababa eenyutiin? Sababa Kiristoosiin. Kiristoositu kabaje. Kan inni kabaje immoo kabajuun fedha keenya osoo hin taane dirqama hafuurawaa nutti kenname. Kabaji yoo jedhe kabajuu qabda. Kabajuu qabda. Kabaji jedhee hin kabajne taanaan garuu adabbiitu nu eeggata. Waaqayyo abbaan keenya adabbii jala hunduma keenya, abaarsa jala, dheekkamsa jala hunduma keenya nu haa oolchu. Ija jaalalaa, ija dhiifamaatiin nu haa mil'atu. Kan Waaqayyoon kabaje, kan Waaqayyoon irra bule ilmi namaa kabajuutii qaba. Kanaaf mitiire Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 21:8. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 21:8tti guyyaa hosaayinaa taatee ta'e tokko ni argina. Kiristoos gooftaan keenya harree sana yaabbatee gaafa adeemutti amma harree sana kan yaabbate eenyudha yoo jenne Kiristoos gooftaa keenya waan inni harree sana kabajeef ishee tuffatamte sana Waaqayyo waan kabajeef waan ol qabeef sababa Kiristoosiin harree sana namoonni yeroo sanatti kabajamoon kabajne minxaafii uffata naafneefi lafarra meexxii naafneefi afaniiru jechaadha. Uffata jala afaniiru jechaadha. Kan Kiristoos yaabbatee adeeme wanta ta'eef, kan Kiristoos irra taa'ee adeeme wanta ta'eef, magaalaa Yerusaalemitti gale waan ta'eef qulqulluu fannoo isaa kan fooniif dhiigni isaa irratti lola'e mitiiti. Harreen sun sababa eenyutiin kabajamteetti? Sababa Kiristoosiin kabajamteetti. Har'as fannoo qulqulluu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuti kabajnuuf kabajamaa foon isaa waan irratti muree nuuf kenneef.
kabajamaa dhiiga isaa irratti lolaasee waan nuuf kenneef fannoo Kiristoosin maal goona ni kabaja. Macaafa faarfannaa 131 macaafa faarfannaa 131 cuftuu keessatti 132 lakkoofsa 7 irratti gaafa dubbisnu gara bultoowwan isaattis nan seena jedhe qulqullichi Phaawulos qulqullichi Daawit gara bultoowwan isaattis ni seenna bakka miilli isaa dhaabbate hundumattis nan sagada. Sirriitti jala muraa qabadhaa ishee bakka miilli isaa dhaabbatetti maalan godha jedhe qulqullichi Daawit. Bakka miilli isaa dhaabbate hundumatti nan sagada. Gaa hubadhaa maatii Waaqayyo. Manni kiristaanaa miilla Kiristoos iddoo dhaabbate qofa osoo hin taane foon Kiristoos guutummaan iddoo itti argamudha. Dhiigni Kiristoos iddoo itti argamudha. Iddoo itti Kiristoos argamudha. Iddoo itti qulqulloonni warri isaaf jedhanii gidiraa garaagaraa qormaata garaagaraa keessa darban jaalala Kiristoos irraa gargar hin baanudhanii billaa osoo sodaatin seefii osoo sodaatin lubbuu isaanii Kiristoosiif warreen kenna warreen kabaja isaaniif kenna iddoo itti argamanidha manni kiristaanaa. Iddoo itti qulqulluun fannoo argamudha. Iddoo itti qulqulleetti Dubroo Maariyaam argamtudha. Iddoo kanatti sagaduun hin barbaachisu moo barbaachisu? Ni barbaachisa. Fannoon Kiristoos kan dhiigni isaa irratti lola'e kan foon isaa irratti muramedha. Kanaaf fooniif dhiiga Kiristoos miila qofaan osoo hin taane Kiristoos guyyaa jimaataa qaama isaa guutuudhaan kan irratti fannifamee irra ooledha qulqulluun fannoo Kiristoos. Kanaaf sagaduun ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Ni barbaachisa. Uumaa keenya jennee miti kan sagadu. Uumaa keenya miti jennee miti kan nuti kabajnu. Waaqayyotu kabaje. Waaqayyotu qulqulleesse. Sababa Kiristoosiif kabaja argate. Kiristoos kabaja kenne jechuudha. Kanaaf egaa akkuma qulqullichi Daawit jedhe bakka miilli isaa dhaabbate hundumattuu nan sagadaa jedhe. Aniif isin qulqullicha Daawit caallaa kennaawwan 7 kan isaaf kennaman Israa'eloota akka gaggeessuuf akka bulchuuf Waaqayyo kan isa muude namni qulqullicha Daawit irra caalu jira. Jirru hin caalu jechaadha. Inni iyyuu maal godheera bakka miilli Kiristoos dhaabbatutti bakka miilli Waaqayyo dhaabbatetti nan sagada. Iddoowwan qulqullaa'aa jettee manni kiristaanaa keenya kan isheen barsiistu iddoo Waaqayyoon qulqulleesse iddoo sanatti sagadni ni ta'a. Sagada kennaa jechaadha. Fannoonis iddoo itti miilli Kiristoos qofa osoo hin taane harki isaa qaamni guutuun guyyaa jimaata irratti fannifamee ooledha. Kanaaf fannoo Kiristoosiif sagaduu ni barbaachisa. Fannoon humna eenyuti? Fannoon humna Waaqayyooti. Humni Waaqayyo qulqulluu fannoo irratti mul'ate irra wanta ta'eef egaa kana gaafa jennu gidiraan Kiristoos irra ga'e fannifamuun isaa du'uun isaa inni kun anaaf isiniif humna keenyadha. Kiristoos waan fannifameef, Kiristoos waan du'eef, Kiristoos waan awwaalameef, Kiristoos waan du'ee du'a injifatee ka'ee seexana qaanesseef aniif isin humna argame. Humna maattiin godhu, humna ittiin diina injifannu, humna ittiin Waaqayyo wajjin jiraannee mootummaa isaa dhaallu kan nuti arganne qulqulluu fannoo isaatiin jechaadha. Egaa waa'ee warri fannoodhaan morman garee eenyuti yoo jennee inni kun eenyu akka ta'e beekamaadha. Fayyina ilmaan namoota kan hin jaallanne kaleessa Addaamii fi Hewaaniin kan dogoggorsee diina dhala namaa kan ta'e seexanadha. Caqasa tokko qofa isinitti himeen barumsa kiyya goolaba isinitti hambaayisee ergaa qulqullicha Phaawulos gara Qolaasiisitti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti gaafa dubbistan sababa isa mormaa keenya sana diina keenya sanaan ajaja barreeffame xalayaa du'aa xalayaa garbummaa sanaa ni balleesse. Innis fannoo irratti fannifamuudhaan maal balleesseera? Xalayaa du'aa sanaa ajaja du'aa sana nurraa haqeera jedha qulqullichi
Phaawulos. Addaam garbicha seexanaa waan garbittii seexanaa jedhee seexanni Addaam Hewaaniin mallatteessisee tokko Si'ool keessa tokko immoo Yordaanos keessa kaa'ee ture. Kan Yordaanos cuuphamee barbadeesse balleesse galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Kan Si'ool keessa jiru immoo Kiristoos fannoo irratti fannifamee maal godhee balleesseera barbadeesseera xalayaa garbummaa kan jedhame xalayaa du'aa kan jedhame isa kana. Waaqayyo abbaa keenya garbummaa diina jalaa nu baase galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Fannoon humna eenyudha? Fannoon humna Waaqayyoodha. Anaaf isiniifis humna keenyadha. Fannoon humna keenyadha. Humni keenyas fannoodha. Jenna miti kadhannaa keenya yeroo hundaa irratti jechaadha. Warri Yihuudootaan eegannu bara keenyattis kan ganan waan jiraniif jechaadha. Nuti garuu warri Yihuudootaan eegannu nuti garuu fannoo Kiristoos hin gannu. Fannoon humna keenyadha. Fannoon humna Waaqayyo biraa argannedha wanta ta'eef humni Waaqayyo kan irratti mul'atedha kan itti diina injifannu. Egaa qulqulluu fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sababa Kiristoosiin kan kabajame anaaf isiniif humna kan nuuf ta'e isa kanaan morma keenyattis hidhachaa laphee keenya keessattis gidiraaf rakkina Kiristoos nuuf kaffale yaadachaa hubachaa ayyaana masqalaa ayyaana fannoo kana kabajuun nurra jiraata jechaadha. Waaqayyo abbaan keenya jalatti ayyaana daamaraatiin nu ga'e akkasuma ayyaana daamaraatiin ayyaana masqalaatiin hunduma keenyaan ittiin nu haa ga'u. Kan baranneen firii 30-60 buusnee mootummaa isaa akka dhaalu Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya nu haa gargaaru. Borus akka eeyyamaaf jaalala Waaqayyootti yoo Waaqayyo abbaan keenya nuuf eeyyame walumaan mata duree kanaan kan itti fufnu ta'a jechaadha. Lola fannoo isaatiin ajjeese lola